Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota Niimoonaa Tuubii bakka jirtanitti nagaa faraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa har'aa dubbii Waaqayyoo wal wajjin barachuudhaaf mata duree isinii qabadhee dhufe eenyu noorsisaa jirta yookiis eenyuun mana keetti simachaa jirtu kan jedhudha. Kana otoo ittiin galin dura mee Waaqayyoon galateeffannaa. Siifaa galatu uumama hundumaa jalqaba waan hundumaa kan turte barri mootummaa kee kan hin qabne si galateeffannaa. Galanni siif haa ta'u. Ijaa dubbii keef kabajamii ammas kottu nu barsiisi si dhaggeeffannaa dubbadhu maqaa Yesuusiin ameen. Wangeela yookiis macaafa qulqulluu keessaa seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaasnee wal wajjiniin in ilaalla. Innis namni Waaqayyoo Looxii bar itti amiin yookiis immoo cubbuun namoota Sidoom ol ka'eetoo baay'atee aminni isaanii Waaqayyo bira ga'eetti inni maal godhaa keellaa mandara Sidoom fuuldura otoo ta'aa jiru ergamoonni mandaritti balleessan lama Waaqayyoon biraa ergamanii gara Waaqayyoo gara mandara Sidoom dhufanii. Otuma isaan dhufanii wantoonni baay'een otoo jiranii haalli baay'een otoo isa danquu Loox namni Waaqayyoo ergamoota Waaqayyoo fuudhee gara mana isaatti ol galfate. Maal godhee fi miila isaanii irraa dhiqsiise. Miila isaanii erga dhiqee fi booda nyaata qopheessisiise. Nyaata eega qopheessisiisee fi nyaachisee booda gara mana isaatti akka boqotaniif iddoo irriibaa gahaa tokko kenneefi. Bara kana keessatti immoo maal ilaallaa jireenya namoota baay'ee irraa wantoota hedduu baranna. Inni kaan cubbuu ol noorfata. Inni kaan yakka amii wanta Waaqayyoon gaddisiisu gola isaatti qabee ol seessifata. Inni kaan immoo lubbuu namaa balleessuudhaan wantoota hedduu wanta Waaqayyoon dheekkamsiisu hojjetaa oola. Garuu namni ogeessi tokko jecha siif qaba. Bara kanatti ati Waaqayyoon gara mana keetti, gara jireenya keetti, gara gaa'ila keetti, gara tajaajila keetti Waaqayyoon ol seessifadhu jireenyi kee hin milkaa'a. Waaqayyoon ol seessifachuudhaan maal jalaa oolla kan jedhu dheekkamsa barootaa yookiin dheekkamsa amoota irra ga'u jalaa oolla. Dheekkamsa amoota irratti dhufu jalaa akkamitti oolla? Waaqayyoon ol seessifachuudhaan dubbii Waaqayyoo dhagahuudhaan laphee keenyatti chaappeffachuudhaan abboomamuudhaan isaaf gajjechuudhaan mandaruma dheekkamsi Waaqayyoo irratti boba'u keessatti nagaa ooluun yookiis immoo keessaa ba'uun hin danda'ama. Looxi yoo ilaallee bara sanatti bara Sidoom gubatutti dhakaan boba'aa samiidhaa irratti roobetti macaafa qulqulluu kana keessatti ergamoonni Waaqayyoo Looxin harka qabanii keessaa baasani. Ati Waaqayyoon keessa keetti noorfadhu malee mana keetti noorfadhu malee Waaqayyo harka qabee badiisa amoota irra ga'u keessaa si baasa. Kanaafiyyuu ati gaafa Waaqayyoon ol noorfattu maddii kee yookiis bita kee mirga kee namoota yookiis qabeenya kee hin ilaalin. Maaliif Loox gaafa ati manaasaa akka dhakaa soogiddaatti gubatteetoo aara ibiddichaatiin haftu inni haadha manaa koo hin jenne ijoollee koo hin jenne qabeenya koo hin jenne duuba isaa ilaaluu dhiisee gara fuuldura isaatti adeeme. Maaliif badiisa jalaa ooluudhaaf har'as ani jecha isiniif qaba. Namoonni hedduun nama ilaaluu dhiiftanii haala ilaaluu dhiiftanii fuuldura keessa ilaaluudhaan gara isa waammamtaniitti yoo adeemtan badiisa jalaa ni ooltu. Waaqayyo isa dhageenya nuuf haa eebbisu. Ani saata kooluu galee, ani saata kooluu galee, ani saata kooluu galee, nagaadhaan hin ba'ee galee. Ani saata kooluu galee, ani saata kooluu galee, ani saata kooluu galee, nagaadhaan hin ba'ee galee.